Furmaanni afraffaa kun xumura raawwii hojii waggaa kanaa qofaa miti. Xumura hojii waggoottan 5 darbaniiti. Waggoottan 5 darban dhaabbannee yeroo xiinxallu hojii hojjanneen bu'aa buufnee fi qormaatilee nu mudachaa turan wal bira qabnee yeroo ilaallu sirni ijaaraa jiru biyyi keenya abdii kan qabdu ta'uu ishii kan namatti agarsiisudha. Riifoormiin gama siyaasatiin, diinagdee fi hawaasummaatiin gaggeessine hojiitti jijjiiramee bu'aa buusuu kan itti jalqabe. Pirojektoonni meegaa ta'an akka biyyaatitti jalqabne itti raawwannee milkaa'inaan xumurree labsii gubaatiin pirojektoota seenaa biyya kanaa jijjiiruu danda'an kan itti jalqabnedha. Gama siyaasatiinis yaa'ii seena qabeessa marsaa lammaffaa paartii keenyaa milkaa'inaan gaggeessinee kan itti xumurredha. Uummanni keenyas kana argee yaada keenya hubatee fedhii keenya giddugaleessa godhatee hanqina keenya odoo hin laalin rakkoo nuti qabnu odoo hin laalin filannoo marsaa torbaffaatiin odoo doorsisni hedduun irra jiru odoo sodaachisaan hedduun gaggeeffamu rakkoo kana hunda keessa dhaabbatee bahee nu filate. Kanaaf carraa kanaan baga milkooftan baga abbaa injifannoo taatan isiniin jechuun barbaada. Filannoon marsaa torbaffaa kun akkanumatti laayyeedhaan kan gaggeeffamee miti. Jaalleewwan hedduutti dhabnee hooggansi as jiru kun gubbaadha hanga dakaatitti qindaa'ee ummata uf cinaa hiriirsee guyyoottan cinqiisan dabarseet filannoo marsaa torbaffaa kana milkiidhaan akka goolabamu taasise. Ammallee jaalleewwan hojii kana milkeessuudhaaf nu biraa wareegaman fi hojiin kun injifannoodhaan akka goolabamu hooggansa taasiftaniif carraa kanaan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Gama biraatiinis hojiin bara kana hojjanne yeroodhaa gara yerootti milkaa'ina agarsiisaa kan jiran ta'uusaa laaluun ni danda'ama. Fakkeenyaaf galiin keenya bara 2017 biliyoona 200 ture. Bara 2018 naannoo biliyoona 335tti guddatee jira. Oomishni keenya bara 2017 kuntaala miliyoona 508 kan ture bara kana kuntaala miliyoona 511 ga'ee jira. Oomishni bunaa bara 2017 kuntaala miliyoona 16 kan ture bara 2018 kuntaala miliyoona 17,000tti guddatee jira. Pirojektoonni bara 2017
raawwanne piroojeektoota 27,230 qarshii biliyoona 244 kan raawwatan turan. Bara 2018 piroojeektoota 21,012 qarshii bajata biliyoona 333 raawwannee jira. Akka waliigalaatti guddinni jiru hangas mara guddaa ta'uu baatus tartiiban guddachaa akka jiru yeroodhaa gara yerootti raawwiin hojii keenya fooyya'insa agarsiisaa akka jiru ilaaluun ni danda'ama. Haa ta'u malee raawwii hojii keenya karoora qabanneen wal bira qabne yeroo ilaalu ammallee harcaatiin hanqinni akka jiru ilaaluun barbaachisaa ta'a. Raawwiin godinaalee fi magaalota akkasumas sadarkaa aanaatti raawwiin keenya kan wal fakkaatu miti. Hanqinaalee kanneen gamaggamaa kanaan sirriitti saccaanee adda baasnee karoora keenya bara dhufuutiif galtee godhannee deemuun barbaachisaa ta'a. Barri dhufu karoora of danda'uu jenneetoo qabanne kana roga hundaan milkeessuudhaaf dhimmoonni galaanuu ta'uu danda'an ciminoonni raawwii hojii keenya keessatti jiran akka muuxannootti fudhannee hanqinaalee fi harcaatii jiranis sirreessinee biyya keenya kara badhaadhinaatti akka ceesifnu imaanaa isiniin jechuun barbaada. Turtiin keessan turtii milkii akka isinii ta'uun hawwaa. Ulfaadhaa baay'ee galatoomaa.